hunduma keessanii maqaa gooftaa Yesuusiin akkam jirtu isinii jedha. Torbee kana Waaqayyo eegee nagaatti geggeessee iddoo kanaan bakka isin ga'e isiniin jedha. Maqaa Waaqayyo eebbifamu. Tinbiiti Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 7 irra jiru kanan lallabaa sagalee Waaqayyoon isinitti dubbata. Waan sagaleen kun jedhu waan Waaqayyo nutti dubbatu sagalee kanaan Waaqayyo nu fayyisaa. Namni Waaqayyo amanatu kisaraan qabu. Namni Waaqayyo amanatu lafa onaa irratti hin gatamu. Namni Waaqayyo amanatu yeroo hundumayyuu gargaarsi isaa badhaati isaa Waaqayyo wajjin waan ta'eef amanannaan isaa Waaqayyoodha waan ta'eef abdiin isaa bara baraan jiraata. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Lafa kanarraa namni waa abdatee waan dhabu, fira isaa abdatee waan dhabu, Waaqayyoon kan abdatu immoo waan dhabu. Sagalee kana walitti dubbannaa akka Waaqayyo nu gargaaretti macaafa keessan baafattanii hordofuu dandeessu. Waaqayyo nu haa gargaaru, nu haa gargaaru. Maqaan Gooftaa eebbifamu. Afaan Oromiffaa akkas jedhee dubbata. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin garuu namni ana Waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu haa gammadu. Namni akkasii akka muka yaa bishaan qarqara dhaabamee hidda isaa gara bishaaniitti yaafatuuti. Mukichi yoo yemmuu dhufu hin sodaatu. Yeroo hunda hin lalisa. Caamsaan isa hin yaaddeessu. Yeroo yerootti ija hin godhata jedhu. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Yeroo yerootti hin godhata, ija hin godhata jedhu. Namni Waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu haa gammadu. Namni akkasii namni Waaqayyoon amanatu namni akkasii jedhee achi keessatti fakkeenyi isaa akka muka yaa qarqara bishaanii dhaabate yookiis muka galaana bukkee dhaabatee hidda isaa gara laga sanaatti gadi yaafateeti jedha. Fakkeenya isaa dubbatachi namni ana Waaqayyoon amanatu. Karaa Ermiyaas raajichaa kanaan Waaqayyo ergaa dubbata saba Waaqayyootti. Arras Waaqayyo sagaleen isaa haaraan nutti dubbachaa jira. Namni akkasii fakkeenyi isaa akka muka bishaan bukkee dhaabamee jiru sanaatti yookiis muka galaanota bukkee dhaabatee jiru sana hidda isaa gara laga sanaatti gadi yaafatee jiruuti. Inni yeroo hundumayyuu yaaddoo hin qabu, caamsaan isa hin yaaddeessu jedha. Caamsaa gaafa jennu caamsaan biyya lafaa kanarra akka mukootiin biyya kanarra jiran tama fakkeenyaaf bokkaan roobaan jiru caamsaadha jechuu dandeenya. Mukootiin caamsaa kana hin dandeenye baadhi isaanii irraa ca'uu danda'u. Mukootiin caamsaa kana waliin galle goguu danda'u. Akka kana isaan hin gogan yeroo hundumaa hin lalisu jedha. Hin lalisu jedheeti karaa raajii kanaatiin Waaqayyo saba Waaqayyootti dubbata fakkeenya godhe. Namni akkasii namni Waaqayyoon amanatu nama akka muka bishaan qarqara bukkee dhaabatee sanaadha. Yesuus geetaadha. Amaarinya የምትሰሙ ውስጥ ኦሮምኛ ማትስ lagni suni laga yeroo hundumayyuu laga beekamaa iddoo sanatti laga beekamaa lagni beekamaa suni Yesuus Kiristoos jechuu dandeenya yookiis immoo jala murreetti Yesuus Kiristoosi. Lagni bara baraan jireenya namaa kennu muka sanaaf jireenya kennu muka sanaaf akka inni lalisu muka sanaaf akka inni ija godhatu muki sun akka inni waan sodaatu akka kanatti fakkeessee sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. ኢየሱስ ጌታ ነው። በእግዚአብሔር የታመነ ሰው በመልካም ይመራል። በእግዚአብሔር የታመነ በመልካም ነገር ያጠግባችኋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በመልካም ነገር ይጠግባሉ፣ ይረፍት ያገኛሉ። ቅጠላቸው አይራገፍም፣ ይለመልማሉ፣ ፍሬያማ ይሆናሉ። ፍሬያማ ማለት ምን ማለት ነው? እዛ ጥያቄ እናደርጋለን። ፍሬ ይሰጣል። ፍሬ እንዲሰጥ ነው ወደ ውሃው ሲሆን የሰደደ እንጨቱ። ኢየሱስ ጌታ ነው። መቃ waaqayዮ ገለቴፈው ኢደሰ ነገረ ሰነቲን ያፈቱ ጋር ኢለሊሳ ኢጃይን ጎዳታ
ባልሳ ይራነጨው ባልራጨው ከነጋፋ ይላሉ ማልፈካት ጋፈሙ ከተቆራ ባልያጨው የሚደቁ ከጮሳቱ ሙላት አያነ ቀቤሳ እንጅራታ ጀቹ namni gara mukki gara lagasanat iddasa yaafate jiru jechuudha. Nus Kiristoosin itti keenya qabamee waan jiru itti keessan Kiristoositti qabamee isatti godhattu yeroo hundumayyuu hin miidhagdu yeroo hundumayyuu hin mul'attu mukootii baay'ee keessaa mukki laga biraa sun hin mul'atu mukootii baay'ee keessaa mukki suni mul'ateetu argama maqaa Waaqayyoo galatee amma Waaqayyoo namanatu yeroo hundumayyuu ጋሩማት ደደቢያ በመልካም ይመላለሳ ክፉ አገኝም ድቅ አገኝም መጠወለጋ አገኝም ኢየሱስ ጌታ ነው መጠወለጋ አገኘኝም ባሉስቲ ሃሌሉያ አይጠማ namni waaqayyo wajjin jiru neebot namni waaqayyo namanat neebot gaafa akka kana isinitti dubbadhu maal jechuudha yoo jettan waaqayyoon duwwaa yoo amanatta namni horii isaa amanatu kufuu danda'a namni fayyaa isaa amanatu fayyaa dhabuu danda'a biyya lafaa kana keessatti namni waaqayyoon amanatu yoo du'es jireenya bara baraa qaba yoo foonii yoo du'e jireenya bara baraa qaba waaqayyo abdii keenya waaqayyo gargaaraa keenya ameen maqaan isaa galateeffamu ሃሌሉያ በአማርኛው ምን ይላል ወንዙ ማለት ለዘላለም የማይደርቅ ወንዝ እሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ወንዙ አይደርቅም ኢየሱስ ጌታ ነው እንኒ የሮንዱ ማዩ እንኒ ጅራቱን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጩ ማለት የሚያሳርፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ምንጩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ አይደርቅም ይረፍትን ይሰጣል እርካታን ይሰጣል ይረፍት የሚሰጥ የሚባርክ የሚያለመልም ልምላሜ የሚሰጥ ምንጭ ኢየሱስ ጌታ ነው ልምላሜ ይሰጣል ምንጩ ፍሬው ይሰጣል ምንጩ ስሩ ወደ ወንዙ ስለሰደደ ዛፉ ፍሬያማ ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ነው ያድናል ኢየሱስ ሃሌሉያ ምንጩ ማለት ጤና ፍቅርን መደሰትን ይሰጣል ኢየሱስ ጌታ ነው ምንጩ ጤናም ይሰጣል ጤናማ ያደርጋል እንጨት ወዛፉ አከሙ ከሰናቲ ፈከኛው ፍቆል ፍረዳ ናጋይንከና ጃለለ ሲሞይ ከነከት ጃለቱ ጎድ ቢሻን ሱነቲ ቶለ ጀሬ ቢሻን ሰናን ዋል ጃለቴ ጅረ ጀቹ ምንጭ ሰናን ወል ቀቤ ጅረ ጀቹ ጃለለ ወሊ ቀብ ዋል ሲማታኒ ጅሩ ጀቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅሬኛ ከሰን ሲማቴ ጅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅሬኛ ከሰን ኑሮ ኦኪስሞ ያደ ከሰን ሁንዱማዩ ሲማቴ ጅራ ዋቀዩ መቃንሳ ገለቴፎ ሃሌሉያ እንዴ ለማፋንሳ ምንጩ ለዘላለም አይደርቅም ኢየሱስ ጌታ ይሰጣሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ በራማ በራቲ ለገሰና ቡኬን ይጅሩሱኒ ፍሬ አዳን እንጭነከና ኢጃ ይዳን እንጭነከን መቃዋቀዩ ገለቴፋም ኢጃማንቲኑ ረጀለ ጀዳም ኢጃማንቲኑ ረጀለ ጀዳም ሃሌሉያ ኢጃ አማን ለፈውና ከሰት ክርስቶስን ከነመን ሎሊሳ ከሰት ክርስቶስን ከነመን ኤቡ ከሰት ክርስቶስን ከነመን ከናቢ ፈከኛ ከነቲ ዱበቴ ራጂ ከነቲ ዋቀዮ እርጋ ከነ ከነ እርጋ ከነ ዱበት ብየ ለፋኬስ ወንቲ ባላ ነመራርጫ ሱጅ ወንቲ ጅሬኛ ነማ ገዲ ቡሱ ጅ አካይ ጀንጎደነ ከነመ ጎዱ ጅ አካይ ሙለነ ከነመ ጎዱ ጅ መልኪ ነማ ከንበሌሱ ጅ ገሩ ዋቀዮ ከነመነቱ በረበራኒ ኢለን ኢሳይ ጀጎነታ የሮ ሁንዱማዩ ሲምቦ ቀቤሳን ጅራት መቃ ዋቀዮ ገለቴፋ
waaqayyo simboonaa kenneera jedhame simboo ayyaana isaa hunduma keenyaa kenneera. Haleluuyaa. ፋርሳ ይበተኮ ድደሚሽን ተቆራቲ በእግዚአብሔር የታመኑ እንደማይታወቁ ለዘላለም እንደሚኖር እንደ ጽዮን ተራራ ናቸው። ሃሌሉያ ኡከቲቶ ኮሌ እንከበል ሚያማር ፈሰናት ቶ waaqayyo nama nata akka tulluu xiyoon isaanii mittifnee isa bara baraan dhaabbatuuti. Haleluuyaa. Namni waaqayyo nama natanii akka tulluu xiyoonii isa mittifnee bara baraan dhaabbatuuti. Bara baraan dhaabbattee hafta. Yoo waaqayyo nama natte bara baraan waan hojjettu irratti dhaabattee hafta. Haleluuyaa. Bara baraanii ija godhattee hafta. waaqayyo nama natta taanaan bara baraanii wanti ati hojjettu jesii godhata. waaqayyo nama nattee kan hojjettu yoo ta'e በእግዚአብሔር ታምናችሁ የምትሰሩ ሁሉ ፍሬያማ ይሆናል። ይለመልማል። በእግዚአብሔር አምናችሁ የምትሰሩ በምድረ በዳ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ኢሳይያስ 58 ለኩርሳ በተቆረቲ ገከባሴን ይበዳ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይመራሃል። ነፍስህን በመልካም ነገር ያጠግባል። አጥንትንም ያጠናል። አንተም እንደምትጠጣ ገነት ውሃው እንደማይቋረጥ ምንጭ ትሆናል። ሃሌሉያ። ሰገሌ ከና ናዱ ክስቱ ሰገሌ ከና ናዱ ቢሳ አባን አርገተኒ ani waaqayyo yeroo hundaa isin nan geggeessa. Lafa gogaa keessatti iyyuu isin nan quubsa. Namummaa keessanis nan jabeessa. Yommus isin akka iddoo dhaabaa isa yeroo hundaa bishaan qabu akka burqaa bishaan isaa hin hir'anne isin taatu. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Namni waaqayyooni amanatee yeroo hundumayyuu isaaniin geggeeffama. Yeroo hundumaa immoo isin geggeessa jedha karaa Isaayyaas raajicha kanaani. waaqayyo yeroo hundumayyuu isin geggeessa. warra waaqayyoon amanatan, warra waaqayyo dinqii gochuu isaa beekan, warra waaqayyo fayyisuu isaa baraniif waaqayyo geggeessaa. yeroo hundumayyuu isin geggeessa. namummaa keessan nan jabeessa. akka burqaa bishaan gadi hin irranne hin taatu jedha. bishaan baay'een gadi irrachuu danda'a. akka garba bishaan caamsaa mo'atee jiraatu akka kanaatti jiraattu burqaan keessan gadi hin irratu jedha. maqaa waaqayyoo galateeffamu. namni waaqayyoon amanatu burqaan isaa gadi hin irratu ምንጩ አይደርቅም። እግዚአብሔር የታመነ ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ይመራል። ሁል ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ይሄዳል። ሁል ጊዜ ከእግዚአብሔር ይቀበላል። ሁል ጊዜ ፍሬያማ ይሆናል፣ ይለመልማል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጠላት አይችለው፣ ክፉ አይችለው። የሚመራ እግዚአብሔር ስለሆነ በምድረ በዳም እግዚአብሔር በመልካም ይመራቸዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለፈውና ጋፈ ጀኑ ነምኒ ያዳን ጥሌሰ ዮኪስ ዋን አካሲ እንጅሩ ብያ ከነራውን ተኮዩ እንጅሩ አኒሶ ማጅራችሁ እንደንደይ ያዳን ዲፓችሁ ያደ ከፈይሰ ዋቀይ ያደ ነመ ከሳ በያደ ሙሰነዩ ዋቀዮ ያደ ሰና ወጅን ጋርጋር ሰና ማታ በሐሳብ የሚጨነቁ ሰዎች አሉ። የሚጨነቁ በሐሳባቸው፣ በአካሄዳቸው፣ በጸባቸው፣ በእምነታቸው የሚጨነቁ ብዙዎች አሉ። እግዚአብሔር ምሪት ይሆናል። አሜን አሜን። ሃሌሉያ። waaqayyo geggeessa kooti jedhame. ani samana dheere jedhame. ሃሌሉያ። namni waaqayyoon amanate abidda keessa oola. namni waaqayyoon amanate afaan leencaa keessa oola. namni waaqayyoon amanate bobaa abiddaa keessa oola. kana waaqayyoon amanachuunii fi waan birii amanachuun garagara. waan birii amanachuun
gara booddeetti nama harkisa. Waaqayyoon amanachuun immoo bakka hundumaatti milkaa'umsa namaa kenna. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Maqaan isaa eebbifamu. Ani Waaqayyoon amanadheen jiraadha jedhame. Maqaan isaa galateeffamu. ከምንጩ የሚጠጣ ሰው ከምንጩ ዛፉ ከምንጩ ስለሚጠጣ ሲሉን ስለሰደደ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዮሐንስ 4 ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 waaqayyo akka muka bishaan qarqara bukkee sana jirutti hillalistu simboo godhattu ijji sinarraan dhabamu. Ijji kun immoo ija galataadha. Baay'een waa fudhatee waaqayyoon hin galateeffatu. Nuti illee gaafa midhaan nyaannu nu deeffachiisa mitiire. Qaamni keenya illee waaqayyoon galateeffata tun beekin. Maqaan waaqayyoo galateeffamu yookiis milikkita dhageessise. Kana waaqayyoon galateeffachuu. Waaqayyoo kana amanatee ija isaa wayinii isaarraa ija nyaata. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Haleluuyaa. Bakka baabseen dubbadhaa. ራእይ ምዕራፍ 7:16 ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም፣ ከእንግዲህ ወዲህ አይጠሙም፣ ፀሐይ ትኩሳት ሁሉ ከቶ አይደርሳቸውም ጀዳ ሞት አይሆንም። ኢየሱስ ጌታ ነው። Sagalee kana mee Oromiffaa isaatiin nama naa dubbisu. Egaa deebi'anii hin beela'an, hin dheebotanis, aduun wanti gubus isaanitti hin bu'u. Hoolichi teessicha dura gara gidduu jirus isaan in tiksa, gara burqaa bishaan jireenya kennuttis isaan in geessa. Waaqayyo sulummaan hundumaa ija isaaniitti naqa anaan jedhe. Ameen. Haleluuyaa. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Egaa deebi'anii dheebotan deebi'anii hin beela'an. Ani Waaqayyoon amanadhee jedhame hin beela'u jedhame. Hin dheebodhu jedhame. Haleluuyaa. Mee namni Waaqayyoon waan hin jirre tokko irratti waan harka keessan jirre irratti amantanii Waaqayyo hin godhe. Har'a waan haaraa Waaqayyo godhe jettanii argatanii beektanumi. Harka keessan nyatti argisiisaami. Waaqayyo hin godhe jettanii umtuu sirka jiru garuu Waaqayyo hin godhe har'a jettanii Waaqayyo sina eebbisu. Haleluuyaa. Warri kaanis akka kanatti Waaqayyoon humna isaa ilaalaatii bara amantiidha. Yesuus gooftaadha. Baay'ee amma namootiin misikirrinnetii gaafa Waaqayyoof kennanu Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Maaliifini waan Waaqayyo isaaniif godhe sana gaafa ibsan namni gara biriin illee hin fayyu. Waaqayyo akkas illee naa godheedha namatti immoo dhugaa ba'a. Nama giidoon bu'e sanatti iyyuu amantii godhata. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Warra giidoon bu'e warra amantii dhabe kanatti Waaqayyo raajicha Ermiyaas kana ergeetti Waaqayyo isaanitti dubbata. Amanannaa dhabanii jiru. Waa ijji isaanii asiif achi ilaalaa jira, waa barbaadaa jiru. Waa barbaadu ija keenyaan jooruurraa deebi'a. Ija keessanii jooruurraa deebi'a. Ija keessanii waan adda addaa ilaaltanii amanannaa keessan akka inni hinne Waaqayyoon amanadhaa jedhee dubbata sagalee Waaqayyo. Namni akkasii akka muka bishaan qarqara bukkee dhaabatu idda isaa laga sanatti yaaseet ija hin godhata lalisan miidhaga. Caamsaan dhufee san danda'u jedhee sagalee Waaqayyoo dubbata. Caamsaan dhufee sin danda'u. Caamsaan maal wanti bara keessatti dhufu, wanti ji'oota keessatti dhufu, በወራት የሚመጣ በዓመት የሚመጣ በክፋት የሚመጣ አይችላቸው። ሰበ Waaqayyoo hin danda'u. Aychilacho hukumni bara keessa dhufe sin danda'u. Ijoollee sin tolchine Waaqayyo. Koronaan dhufee nama manatti cufee namni wal dubbisuu didee. Haleluuyaa. Namni garatti goru wallaalee Waaqayyoon kan amanatan gara Waaqayyootti kan iyyan Waaqayyo isaanii oolche. Ijoollee mee Waaqayyoo galateeffadhaa. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Wanti baroota keessatti caamsaa fakkaatee nama sodaachisu yoo dhufe Waaqayyoon amanadhaa. Iddoo jirtan gad hin dhiisinaa. Laga sana bira akkuma laga sanaa lagni sun aana. Lagni sun Kiristoosin.
itti gaafatamaa hundaati. Eebuu baasa. Naannoo sana bareechee naannoo sin jirtan amanannaadhaa sin jirtani. Haleluuyaa. Fayyisuu Waaqayyoo gargaaruu Waaqayyootu mul'ata. Naannoo jirtanitti Kiristoosii wajjin walitti qabamtanii kan jirtanitti fakkeenyummaa gaarii agarsiisa. Haleluuyaa. Akka lafa ona akka lafa caamsaan irra jirutti jireenya akkasii naannoo irratti hin jiraatina. Yesuus gooftaadha. Naannoo jirtan irratti Kiristoosiin asiinis Kiristoositti hin jira. Asiinis immoo aanuma adda addaa keessa jira yoo jenne baay'ee nu rakkisuu danda'a. Kanaaf amanannaa keessan Kiristoosiin duwwaarra godhadhaa. Namni Waaqayyoon amanate lalisa malee gogiin isa hin danda'u. Haleluuyaa. Beelli isa hin danda'u. Eebuun isa hin danda'u. Baay'een isaanii amma qalbii fakkaata. Asitti iddoo kanatti Waaqayyoon gaafa kadhannu namoota beelaan yaa Waaqayyo beelaa baasi gaafanne Waaqayyo waan wanti kenneetiyyuu bishaan dhugaa jiru. Bishaan gaarii nu obaasaa jiru. Haalli yeroo dabaleera gaafa jedhanu asii humni Waaqayyoo nutti dabalameera. Itti keenya Kiristoositti yaa'ee waan jiru. Kiristoosiin wal quunnamnee waan jiru. Haalli adda addaa jijjiiramee gurri keenya waan adda addaa yoo dhaga'eyyuu nu Kiristoosii wajjin jiru. Keessi keenya lalisee jiraata, hafuurri keenya lalisee jiraata. Namni Waaqayyoon amanatu akka muka kanaati jedhee dubbata. Kanaaf akka kana ta'a jedhee Waaqayyo irra nutti dubbata sagalee kana. Jireenya keessan Kiristoosii wal qabsiisa. Jireenya keessan Waaqayyo quubsuu akka danda'u, Waaqayyo lalisiisuu akka danda'u, yeroo hundumaa ija akka godhachiisu. Kana hubadhaa jedhee Waaqayyo nutti dubbata irras. Kana dubbadhu naan jedhe Waaqayyo. Macaafa keessa sagalee baay'ee jira. Kanuma mee dubbadhu naan jedhe Waaqayyo. Kan isinii galee isinii haa galu Waaqayyoon amanadhaa. Waan adda addaa haala naannoo irra jiru yookiis namni nama amanachuu danda'a. Nama amanatina Waaqayyoon amanadhaa. Waan guddaa naannoo keessan jiru nama amanatina. Inni kufee caccabuu danda'a. Yesuus gooftaadha. Namoonni baay'een amma wanti kun naa ta'a jedhanii itti amananiitu waan itti amanan sana gaafa yeroo keessa dhattanii ilaaltan yookiis muka ta'e jigee argameetiyyuu rimmi nyaatee argitu. Yookiis laga tokko irra gaafa deemtan የሆነ ወንዝ ቦታ ስትሄዱ የሆነ ሰዓት ተከምሮ እዛ ታያላችሁ። እንጨት ቦታም በጣም ትልቅ የሆነ እንጨት እዛ ስትደርሱ በጣም የተከመረ ቁሳቁሶች ይታያል። በዘመናት በኋላ ደግሞ ምን ይታያል? እንጨቱ ወድቆ በስብሶ ቦታው ጠፍቶ ይታያል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዘላለም የሚኖር እግዚአብሔር ብቻ ነው። ያድናል ኢየሱስ። ለዘላለም የሚኖር እግዚአብሔር ብቻ ነው። ታማኝ የሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ለሁሉም መፍትሄ የሚሰጥ ኢየሱስ ጌታ ዋምሪሲን ይትለለፍ የረሁንዱ ማዩ ይከዋንዱ ማከንተ ሁሉ ጊዜ መፍትሄ ሰጪ የሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው። የሚያጠግብ የሚያሳርፍ ሰላምን የሚሰጥ ፍቅርን የሚሰጥ እርካታ የሚሰጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ታማኝ የሆነ ሁሉ ጊዜ መፍትሄ የሚሰጥ ስንታመምም መፍትሄ የሚሰጥ ስንራብም መፍትሄ የሚሰጥ ችግር በምድረ በዳ ላይ ሲመጣ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ መፍትሄ ይሰጥ። ሃሌሉያ አሜን። ዳንኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ነው ስንት እና ሁሉ ጊዜ ይጸልያል። በቀን 3 ጊዜ ነው ዳንኤል የሚጸልየው። ለምንድን ነው ይሄ ሰው የሚጸልየው? ከሰሱት። ስትጸልዩ ስትበረቱ ክስ ይበዛል። ተስፋ ቆርጣችሁ ቦታችሁን አትልቀቁ። ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነታችሁን አትልቀቁ። ኢየሱስ ጌታ ነው እና ፍርድ ተሰጠና ወለች ነው ገና ዴራ ገባብ ሲንዱባይ አፋን ሌንጫ ከሳ ከንቡ ጀደን ነምኒ ዋቀዮን አመነቱ አፋን ሌንጪ ሰቀ ቀምሴኛታ አንበሳ ይበላል አይበላም። ከእግዚአብሔር ጋር ኢብሬት ይስላል። ከእግዚአብሔር ጋር ኢብሬታችሁ ይጠንክር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ኢብሬት ካላችሁ ጠላት አይደፍራችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደ አንበሳ የሰው ሐሳብ የሚበላል። ስጋ ብቻ አይደለም፣
ሐሳባችን እንዳንበሳ የሚበር ከዚያ ትወጣ ፍርድ የሚሰጥ አንተ አትችልም፣ መሞት ይሻልሃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከነከሌን ጫብየ ከሰ ደሜ ነው ማኛቱ ጅ አፉሪ ያማል አነመንጀን አፉረ ሰይጣና ያደነ ማከኛት ያደፎኒ ከኛት ማኛ ተፎኛ ፎነ ማከኛት ዋቀዮ ከነመነታን ሞሳን ከነኦ አሜን ዋቀዮ ነመነኔ ቦሌ ረጀዳሜ ሲኦልቼ ረዋቀይ አሜን ነመሜ ቀኦልቼ ዋቀይ ከነኒ ሳፈታ ኡልፊኒ ሳፈታ ጫባ ኦልቻ ከራቲ ባኤ ቢፈ ደዳቲን አከ ሌንጫ ተይ ሌንጨ ጀኔ ዱባ ነማለ ከራቲ ባኤ ከነመ ኛቱ ጅሩ አፉሪ ሰይጣና ጎሳ ደዳ አፉራ ዋንተ ነሞተ ዋና ደዳ ከበኬዳ መርጊተን ቀቀምሴ ኛታ እከሌን ጫበየ ማን ሌንጨ ሰይጣናኛ ወሪ ዋቀዮ ነመነተ ሆኖ በእግዚአብሔር የታመኑ ይቀራሉ። አንበሳ ይበላቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ዋቀዮ ጉዳ አሜን። ከንጩ የሚጠጣ ሰደፋ ሳከሴደን ቀበዴ አካንሳ ገለቴ ፈሙ ሞታ ይሆን ሰደፋ ሳረቴ ሞታ ይሆን ሞታ ይሆን ራይ ሚራፍ አያ አንድ ቁጥር 4 ላይ 19 አባ እንባቸውም ሁሉ ከዓይናቸው ያብሳል። ሞትም ከእንግዲህ አይሆንም። አዘን ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ስቃይ ከእንግዲህ አይሆንም። ቀድሞ ስርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማሁ ይላል። ኢየሱስ ጌታ አሜን። ስቃይና ቤራ ዱታ ቤራ አሜን አሜን። አፋኖ ኦሮሚ ፈሳና ዱቢሳ ካቲ ኢየሱስ አልፋት ኩን ኤርጋዋ ቀዮት 21 4 እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሚማን ጀሳኒቲ ከና ዱአ ከናምቢሱ ራኪና ገዱ ከናምቢሱ ዋቀዮ ነመነቹ አሜን። ነምኒ ዋቀዮ ነመነቴ ገድንጁ ገዲ መነኮ ከሰንጁ ቤላሜ ሃሌሉያ ገደ መነኬኛ ከሳ ጠረጌ ሙክቶ ኮመም ሙኩመሌ ዳላ ጋፈ ጫምሳቲ ባባቱ ጉረሳ መጉጃ ከና ጋበላታ ከሲቲ ጋባ ቦቲን ጎሳ ጋራ ጋራ ባዬ እንጅሩ ጫምሳ ለምጂ ችግር የበዛባችሁ ዛሬ ኢየሱስ በመታመን መፍትሄ ይገኛል። አሜን ሃሌሉያ አሜን። መፍትሄ አለ። አሜን። መፍትሄ የሚሰጥ እግዚአብሔር እዚህ አለ። አሜን ሃሌሉያ። ተቸግራችሁ ያላችሁ ከእንግዲህ መፍትሄ የለም ያላችሁ ለቅሶ ላይ ያላችሁ ከእንግዲህ አይሆንም። አሜን አይሆንም ይላል እግዚአብሔር። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን ከንገዲተን ወጅራተን ገዲስ ኬሳ መነኬ ኬሳ ባይረ መነኮት ይራሚ መነኬቲ ባይር አሜን ዋያ ዶክቴ ሲገዲስ አስባችሁ አይታችሁ ያዛዘናችሁ ከእንግዲህ አይሆንም። አሜን እናንተ በእግዚአብሔር በመታመናችሁ አዘን ወደ ቤታችሁ አይገባ። አሜን ችግር ወደ ቤታችሁ አይገባ። አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ረኪንተው መነኬደት መነኮረት እንተው ሰበበ ዋቀዮ ነመንቴ ጅሩ ዋቀዮ ገለቴፎ አሜን ሜ ዋቀዮን ይከረና ሰደገኝ ዋቀዮን ፋይብሱ ሃሌሉያ አሜን ማለ መነተን ይጅርቱ ሰበ ዋቀዮ ማሌና መነዴ ጅረ ጀዳሜ ኡጉማ ዋቀዮ ነመነተን ይጅርቱ አን ኡጉማ ዋቀዮ ነመነዴ ጅራ ሜውፍ ጋፈታ ራሳችሁን እስቲ ጠይቁ። እኔ በእውነት እግዚአብሔርን አምኜ ነው አለው
እኔ በእውነት በእግዚአብሔር ተደግፌ ነው አለው። እኔ አሁን ሐሳቤ ትክክል ነው። እኔ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ነው። እግዚአብሔር እየረዳኝ ነው እያላችሁ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይረዳል። እግዚአብሔር መፍትሄን ይሰጣል። ሃሌሉያ ዋቀዮ ሮንዶመዮን ጋፊና ማዴቢሱ ዮ ዋቀዮ ነመናት ዴቢሲ ዴቢያጄ አማኒ ዋቀዮን ዋናራ ጎዳ ዋቀዮ ነመና ቀልቢ ከሰን ዋቀዮ ረጎዳ ሐሳባችሁ በእግዚአብሔር ላይ አድርጉ። እግዚአብሔር መፍትሄውን ይሰጣል። እግዚአብሔር ከችግራችሁ ያወጣችኋል። እንድትለመልሙ ያደርጋችኋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። መፍትሄ ታገኛላችሁ። መፍትሄ ከሌላ ቦታ የለም። መፍትሄ ሰጪ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሃሌሉያ ያድናል ኢየሱስ ያደ ከነታ ኬሰ ጎራቲ ዋቀዮን ከረዳ አነስረቲ ከረታ ከናን ጹሙሬተኒ ዋቀዮን እስኒ ከረዴተን ገረታኑቲ ደርቢና ዋቀዮን ቡቃጄ